Ashama akkam jirtan hordoftoota koo har'a egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan miseensota mana marichaatiif ibsa bal'aa kennaniiru. Isa kanarratti xiyyeeffachuudhaan wantoota jiran isin kaasaa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaaniin isin gaafadha. Egaa walgahii idilee afuraffaa waggaa sadaffaa bara hojii jaaffaa mana marii bakka bu'oota uummataa har'aa irratti muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmediif yaadaa fi gaaffiiwwan garaagaraati kan dhimma biyya adda addaa irratti dhiyaate kanneen gaggabaabsee kaasaa yaadaa fi gaaffilee muummicha ministeeraaf dhiyaatan keessaa muraasa isin yaadachiisuudhaaf hojiileen misooma namaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetamaa jiran abdachiisuudha. Keessumaa kan Finfinnee daawwanneerra piroojeektiin caakkaa daran kan namatti toludha. Kanaafis galata dhiyeessinaa jedhaniiru miseensonni mana marichaa. Jijjiiramoonni naannoo Amaaraatti keessumaa gama nagaatiin dhufan maal fakkaatu? Gaaffilee uummanni kaasuu furuudhaaf filmaata mootummaan fudhatee utuu nuuf ibsitanii rakkoo nageenya Oromiyaa fi Amaaraa furuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Dhabiinsa nageenya irratti gidduu seentummaan alaa jira jedhamaa jira. Kanarratti maal jettu? Kallattii misooma mootummaan qabate irratti utuu ibsa dabalataa kennitanii ibsi tibbanaa balbala galaanaa ilaalchisuudhaan kennitan daran kan namatti toludha. Imaammata alaa ilaalchisee qaamoleen balbala galaanaa ilaalchisuudhaan olola hin mallee adeemsisan jiruuti. Kanarratti maal jettu? Hariiroo biyyaalee ollaa irratti osoo ibsa dabalataa kennitanii seenessa waloo irratti maaltu hojjetamaa jira? Isin goota Itoophiyaa yeroo ammaati hojiin hattummaa dhabamsiisuu irratti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Otoo nuuf ibsitanii kenniinsa tajaajilaa sirreessuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Lolli farra malaammaltummaa irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufa jedhameera. Riiformii siivil sarvisii irratti tajaajila fooyya'insa qabu kennuuf maaltu hojjetamuu qaba? Waliigaltee marii biyyaalessaa ilaalchisee adeemsi marichaa harkifateera. Paartileen morkattoota hirmaachaa hin jiranii. Adeemsi komishinichaa ifa miti. Milkaa'ina marichaatiif maaltu ta'uu qaba? Rakkoon tasgabbii dhabuu fala waaraa akka argatuuf mootummaan maal hojjechaa jira? Saamtota gurmaa'an dhabamsiisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Miidiyaawwan tokko tokko hojii diiqumsaa hojjechaa jiru. Miidhaa ga'u ittisuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira? Uummatarraa maaltu eegama? Rakkoo damee fayyaa hiikuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Weerarri dhukkubaa fala akka argatuuf maaltu hojjetamaa jira? Gaaffilee fi yaadawwan miseensota mana marichaatiin dhiyaatan egaa kana qofaa miti, hedduudha. Muraasumaan isin yaadachiisuudhaaf kaase. Muummichi ministeeraa yaadaa fi gaaffilee miseensota mana marichaatiin isaaniif dhiyaatan kanneeniif ibsaa fi deebii bal'aa kennaniiru. Hanga tokkoon isa kanas isin dhiyeessa. Deebii muummichi ministeeraa kennaniin maqaa daabboo nuuf kennamaa jiru kan nu ibsuu miti. Badhaadhinni tokkummaa sabdaneessa cimaa uumuudhaaf hojjechaa jira. Qixxaa boqqoolloo raafuudhaan nyaachuudhaan buluun isiniif waan haarawaa'ee waraanni nuuf haaraadha. Rakkoo Itoophiyaa kan heddummeessee seenessii dogoggoraati. Garaagarummaa Itoophiyaa keessa jiru kabajuun barbaachisaadha. Seenessiin baay'een nu bittinneessa. Nuti eessumayyuu dhufnu namadha. Ilaalchi fiixeetti ba'ee miidhama fida. Sababeeffachuun falli hin dhufu. Itti gaafatama fudhachuun barbaachisaadha. Waan hunda salphisuun gaarii miti jedhaniiru muummichi ministeeraa. Biyyaalessummaan maalidha jechuun gaaffii ka'eef yeroo kana jennu sabdaneessummaa dagachuufii miti. Saba jechuun afaan adda addaa kan dubbatu jedhamee hiikameera. Nuti biyyaaletta kan jenne waan waloo haa ijaarruudha. Seenaa ogeeyyotaaf dhiisuu wayya. Seenaa hawaasummaa hedduu qabna. Siyaasa qofa ilaaluu hin qabnu. Medaalawaa ta'uu qaba jedhan Dr. Abiy. Iddoowwan adda addaa keessa waldhabdeen jira. Hanga har'aatti waraanni karoora keenyaan gaggeessinee hin jiru. Nuti Itoophiyaan nutti hin salphattu. Walfixiinsarraa of eeguun barbaachisaadha. Amaaraa fi Oromoon tokkummaan jiraachuun ala filmaata biraa hin qaban.
sablammoonni kanneen birootis akkasuma. Doolaaraan wal ajjeesuu manna yaadan wal falmuu wayya. Yaadi keenya haa ida'amnuudha. Fedhiin keenya nagaa, misooma, jaalaladha. Karaa nagaatiin kan qabsaa'u erga jiraate inni kun karaa nagaatiin qabsaa'uu maaliif dadhabaa? Naannoo Amaaraatti nagaan amantiidhaan akka bu'uuf hojiin dabalataa barbaachisaadha. Uummanni nagaa fi misooma barbaada. Nutis kanuma barbaanna. Nuti eenyuunuu olitti uummatatti dhiyaannee jirra. Mootummaan federaalaa rakkoon lafaa Amaaraa fi Tigraay fala waaraa akka argatuuf kallattii kaa'eera. Fala biraa dhufuuf balballi banaadha. Hunda gammachiisuun hin danda'amu. Fala osoo hin fidin falmiin gatiin qabu. Pirojektiin Caakkaa daandii kiiloomeetira 100 caalu qaba. Pirojektii kana kan duubatti deebisu hin jiru. Finfinnee ijaaraa jirra. Miidiyaarra kan hojjetan sobaa fi shira oomishu. Dhagaamtummaa argachuuf kana godhu. Kanneen haala gaariin hojjetanis jiru. Hundumtuu dhawaataan qulqullaa'aa fala argachaa deema. Dinagdeen hunda galeessa akka ijaaramuuf hojjetamaa jira. Guddinni dinagdee keenya dabalaa jira. Galiin nama dhuunfaa waggaatti doolaara 1,549 ga'eera. Dameen oomisha qonnaa dabaleera. Qonni gannaa karoora qabamee milkeessuudhaaf kan shoora gumaachuudha. Dameen industiriitis guddina abdachiisaa irratti argama. Damee tajaajilaatiinis hojiin babal'aan hojjetamaa jira. Turizimiin babal'achaa jira. Galiin mootummaa fooyya'aa jira. Baasiin akka hir'atuuf hojjetamuu qaba. Baankiin biyyaalessaa hojmaata isaa akka fooyyessu taasifameera. Gaa ta'uu baatullee dameen dhuunfaa tajaajila liqaa akka argatu taasifameera. Hanqina maallaqaa qabna. Amma paarkii industirii namoota dhuunfaatu ijaaraa jira. Kanaan dura paarkiiwwan industirii mootummaatu ijaaraa ture. Qusannaan fooyya'aa jira. Idaa ilaalchisuudhaan kan mootummaan kanaan dura liqeeffate deebisaa jirra. Rakkoon sharafa alaa Itoophiyaa keessatti kan baramedha. Akka fedhii Itoophiyaatti sharafa alaa hin qabnu. Amma baasiin nutti heddummateera. Sirni daldalaa oomisha bunaa rakkoo kan qabudha. Dhimmi qaala'insa jireenyaa rakkoo Itoophiyaa qofa miti. Qaala'insa jireenyaatiin addunyaatu rakkoo keessa jira. Galiin keenya waan hin daballeef rakkanne. Rakkoon kun kan dabalee dhiibbaa alaatiinis. Qormaatamuu hambisuu hin dandeenyu. Akkuma isaatti keessaa ba'uudhaaf hojjechuun mo'achuu qabna. Qamadii oomishuu dandeenye malee xaa'oo fi tiraaktara oomishuu hin dandeenye. Dubbii keenya irratti qonnaan bultoonni Itoophiyaa gibira kaffalaa hin jiran. Finfinneetti gurgurtaan manaa hir'ateera. Rakkoon kiraa mana jireenyaa magaalaa Finfinnee akka fala argatuuf hojjetamuu qaba. Seeraan akka sirraa'u taasifama. Artificial Intelligence AI ilaalchisuudhaan waan haarawaa miti. Yeroo hunda wanti haarawaan tokko yoo dhufu balaaleffachuun kan baramedha. Ani abdiin qaba. Bu'a qabeessa ni taana. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaa haadholii Itoophiyaatiif haragalfii argamsiiseera. Dippiloomaasiin keenya faayidaa biyyaalessaa, birmadummaa biyyaa fi dursa kan kennudha. Dhiyeenya Itoophiyaan miseensa BRICS erga taate booda wantoonni odeeffaman jiru. Kana kan goone isa kaan jibbuun akka hin taane hubachuun barbaachisaadha jedhaniiru muummichi ministeeraa. Deebii fi ibsa bal'aa miseensota mana mariitiif kennan kanaan nuti ammaan booda yaaduu kan qabnu akkamitti miseensa mana marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii taanaadha jedhan Dr. Abiyyi. Muummichi ministeeraa dhimma waldhabdee fi naaf ta'uu qabaa lafa walqaayitii fi naannoo ilaalchisuudhaanis ejjennoo mootummaa federaalaa ibsaniiru. Dr. Abiyyi ibsa kennan kanaan gaaffiin lafaa naannoo Amaaraa fi Tigraay karaa seera qabeessa ta'een fala haa argatu jennee kallattii furmaataa walooma ummataa fi nagaa kabajee hordofuu qabna jechuudhaan akkaataa kanaan hojjechaa jirra jedhan. Garuu falli keenya kun qofaan hojiirra haa ooluu hin jenne. Qaamolee fala fidaniifis balballi keenya banaadha. Fedhiin keenya naannolee lamaan gidduutti nagaan bu'ee arguudha. Fedhiin ummataas kanaan ala miti jedhaniiru.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turtiin har'aa miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa wajjiniin taasisan dhimmoota biyyaa hedduu irratti iftoomina uumuudhaaf kan gargaaredha. Dr. Abiy gaaffilee hedduun miseensonni isaaniif dhiyeessaniif deebii fi ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimma buufataa irrattis iftoomina uumaniiru. Galaanni diimaan hafuura Itoophiyaati jedhan muummichi ministeeraa ibsa buufata ilaalchisuudhaan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif kennan kanaan uummanni Itoophiyaa hundumtuu biyyaaleen Afrikaa, biyyaaleen gaanfa Afrikaa jiran akkasumas biyyoonni Afrikaa, biyyaaleen dhihaa fi bahaa hundumtuu fedhii fi rakkoon Itoophiyaa dhugaa ta'uu akka hubatan barbaannaa jedhan. Itoophiyaan waggaa 30 dura abbaa buufata lamaa akka turte baay'inni uummata ishee miliyoona 46 yookaan 47 akka ture yaadachiisan. Waggoota 30 booda abbummaan buufata lamaa sadarkaa itti fayyadama buufata daldalaatti gadi bu'uusaa eeraniiru. Yeroo muraasa booda wayitii Itoophiyaa fi Eertiraan gidduutti waldhabdeen uumame buufata lamarraa gara buufata tokko qofa fayyadamuutti gadi bu'e. Kutaan addunyaa galaanni diimaan hin barbaachifneen akka hin jirre kan eeran muummichi ministeeraa Itoophiyaan gaaffii kana yeroo kaaftu akka salphinaatti ilaalamuu hin qabu jechuun hubachiisaniiru. Dhimma buufataa akka dhimma haaraatti kan kaasan akka jiranii fi kan abbaa biyyummaa biyyoota ollaa miidhoo fakkeessanii mul'isan akka jiran himan. Garuu Itoophiyaan abbaa biyyummaa biyya kamiiyyuu weerartee miidhuudhaaf fedhii akka hin qabne himan. Fakkeenyaaf hidhi haaromsaa Itoophiyaa guddichi kan ijaarame eenyuun iyyuu miidhuudhaaf osoo hin taane of fayyaduuf biyyoota ollaa kanneen biroo gargaaruudhaaf akka ta'e beekuu fi hubachuun barbaachisaa ta'uusaa dubbatan Dr. Abiy. Galaanni diimaan akkuma hidha haaromsaa itti fayyadamuu akka qabnu hubachuun barbaachisaa ta'uusaas eeran. Itoophiyaan seeraan ala gaaffii sababa hin qabne hin dhiyeessine biyyaalee ollaa irrattis dhukaasa banuudhaaf fedhii hin qabdu. Garuu gama seenaa fi daldalaa irratti haa mari'annu jedhan muummichi ministeeraa. Itoophiyaan waldhabdeen akka uumamu kan hin barbaanne ta'uu eeruudhaan waldhabdeen akka hin uumamneef mariidhaan rakkoo keenya waliin haa hiikkannu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Mootummoonni addunyaa uummanni miliyoona 100 fi miliyoona 20 ta'e beela rakkoo fi faca'insaaf akka hin saaxilamneef furmaata akka argataniif gargaaruu qabus jedhaniiru. Filannoon kanaan ala jiru yeroof hojjechuu dhiisuu mala jedhaniiru muummichi ministeeraa. Dhimma kanarrattis namni hundumtuu garaa qulqulluudhaan haa tumsu jechuudhaan gaafataniiru. Egaa hordoftoota koo kabajamoo oolmaa har'a muummichi ministeeraa miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa wajjiniin taasisan ilaalchisuudhaan hanga tokko waan jiruun isinii kaasee waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa, galatoomaa, nagaatti.